ilma waaqayyo jedhamee jira. Jedhameen jiru siin jechuutti hin jiru. Ilma waaqayyo jechuun wanti ati hubachuu qabdu waaqayyo irraa dhalachuu jechuun hafuuraan dhalatama. Bishaaniin cuuphamanii dhalatan malee akka macaafaatti waaqayyo nama dhalchan jedhini. Waaqayyo ilmaan qabaa hogguu jedhamu. Waaqayyo nuti ilmaa waaqayyooti jedha Phaawulos. Namoonni hedduun waaqayyo ilmaan kooti namaan jedha macaafni keessan. Yahudota saba Israa'el guutuu ilma waaqayyooti ilmaan kooti jedha. Namoota hedduu ilma koo hangafaati jedhee waamama waaqayyo. Israa'eliin jedhee jira, Ermiyaasiin jedhee jira, namoota hedduun jedheetiin jira. Inni kuni ilma waaqayyo ta'uun waan Yesuus irraa eegalee miti. Yesuus hin durallee jira, Yesuus asillee jira. Ilma waaqayyo jechuun nama waaqayyo isa filate, nama hafuura waaqayyoodhaa qabu, nama hafuura qabu qulqulluudhaan gaggeeffamudha. Akka macaafa keessanitti jedhee si hubachiisu isa kana hubachuu dadhabde baleeti. Amma mee bakka kana akka waan jedhe kana sirriitti sii galuuf, akka sirriitti sii galuuf Rooma dhaqiitii ergaa warra Roomaa dhaqiitii boqonnaa 8 lakkoofsa 14 naa dubbisa. Yookaan anitu si dubbisa. Waan xammeetti kana si amanee dhaggeeffadhu. Okay, naa dubbisa akka mirkaneessinuuf naa dubbisi mee dhaqii. Qoy dhaggeeffadhu al takka wal tokko bicha wal amansiifne. Dabarra. Gooftaan Iyesuus waaqa biraa hafuuraan dhufee Maariyaam irraa dhalatee biyya lafaaf kennamuu isaa barteetta miti? Isa kanatti deebina mee bakka tana naa dubbisi waan ilmummaa kana xumurra. Ani akkaataa itti jaalatu si galtee akkaataa nama wajjin taasisuuf fuulduraaf iyyuu. Yohaannis 3:16 kanarratti mirkanaa'ee barteetta miti kana qofaan murteessiti bukkee dabarra rakkoon qabna doroomes. Yaa jamaa. Yaa jamaa waan inni ani itti haasaa jiru mucaan kun hin hubanne. Anama bakka ammatti dubbiste Yohaannis boqonnaa 3 irra kana haasofne nuti lakkoofsa 13 irratti ilma namaa jedhe, 14 irratti ilma namaa jedhe, 15 irratti ilma namaa jedhe, 16 irratti ilma isaa tokkicha jedhe. Sigaltee amma. Egaa sana ammoo ilma waaqayyoodhaa waguu jedhamu kana waaqayyo irraa dhaggeeffadhu. Waaqayyo irraa dhalachuun maal jechuudha jedhee siif ibsee bakka meeqa dhaqee amma ammoo mee wanni kun akkamitti waaqayyo irra dhalatama waan jedhu kana siif ibsuudhaaf. Mee yeroo takka dhiifama wajjin dhiifama naa godhu. Daqiiqama takka wayiidhaa fudhadhuuti Rooma ergaa warra Roomaadha boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa haga lakkoofsa meeqa dubbistaa? Haga lakkoofsa taqriban haga lakkoofsa 17 dha dubbistaa. Numa qofa si karadha. Yalla itti fufu. Si dubbisa garuu waa tokko walii galee dabarra jechaa jira ammayyuu. Walii gallanaa dubbis yeroo takkame maaliif iddaatti kana walii gallu malee gonkumaan dabaru kana bira macaafa qulqulluu wanta dhaabbataaf wanta sirrii kan ta'e kun hundi taasaa jira. Oso marii qajeelaa wajjin haasofnee amma mun harka balleessu jette. Mee dubbis mee macaafa hin sodaatin. Macaafa kan keeti malee kiyyaa miti bar. Dubbis mee waan si nyaatu jiru kana tooliin galin immoo akkuma itti kamne darbuun hin barbaachisu. Macaafa qulqulluu nu gaafata. Isuma kana jabeessa malee waan haaraa waan miti yaa mucaa nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaggeeffadhu gaa. Maaf na nama nisa. Isuma kana si jabeessaa siin jechuu jira. Jechuma kana kan jabeessu malee waan biraati miti. Afaan Oromoon beektu moo ati maaliif akka daa'ima godhattee? Warri biyya lafaa kana irra jiraatanii warri hundumtiyyuu bishaaniin cuubamanii hafuura qulqulluutti jiraatan hundumtiyyuu mootummaa waaqayyoon argatu jedhamti akkuma silaayyuu. Mee Rooma kana naa dubbisme waan hamaadhaa miti. Kana walii galleetu dabarra. Dubbisiitee. Kana yoo mul'ifne waan kana jabeessu waan an jedhe kana kan jabeessu siin jechuu jira. Bismillah mucaan nagamu kun. Dubbisuuf. Natti misa kana wama kana si ibsa malee waan biraati siin jechuu jiraani yeroo meeqa sirra si deebi'a. Warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilma waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamu malee hafuura garbummaa isaa sodaa jalatti isin deebisuu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee waaqayyoon in waammanna. Hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhaga'uu in ba'a. Dhugaa in ba'a. Nuyi ijoollee waaqayyoo erga taane
warra waan hundumaa argatan in taana. Waan kana hundumaas Waaqayyoo biraa in arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin in argannaadha. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanuma beqa wani subachiisu barbaade. Amma maal jechuun jira sitti sirriitti ilaali jedhe waan yaada Phaawulos kana sirriitti ilaali. Waan jechuun jiru warri hafuuraan gaggeeffaman hundumtuu ilmaan Waaqayyooti. Nuti hafuuruma kanaan abbaa keenya Waaqayyo abbaa keenya jennee waamnaa jechuun jira. Maaliif Waaqayyo abbaa jennee waamnaa jechuun jira? Waan hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamnuufi. Hafuura Waaqayyootu nu keessa jira jennee waan yaannuuf jecha saba saniif jecha Waaqayyo abbaa keenya jenna jechuun jira. Erga sanii hoo kanaanis jedhee nuti ijoollee Waaqayyoodha erga taane waan silaa Yesuus argatu akkuma isa wajjin dhiphanne waan inni argatu hundumaayyuu arganna. Isa wajjin walumaan dhaallaa jechuun jira. Waan silaa Waaqayyoodha wajjumaan dhaallaa jechuun jira. Fakkeenyaaf hiika na bira jiru tokko yoo si dubbise afaan Oromooti hiika lixaadha kan jedhamu hiika ammayyaa kan jedhaniin macaafuma kiristaanaati. Warri hafuura Waaqaatiin qajeelfaman hundinuu ilmaan Waaqaatii jedha. Isin hafuura ilmummaa isa nuti ittiin abbaa yaa abbaa jennee waammannu sana argattan malee hafuura garbummaa kan gara sodaatis hin deebisuun arganne. Akka nu ijoollee Waaqaa taane kan hafuura keenya wajjin dhugaa ba'us hafuuruma sana. Yoo ijoollee taane immoo nu dhaaltotaa jedha. Dhaaltota Waaqayyoon dhaallaa jechuun jira. Okay. Akka hirmaattota ulfina isaa taanuufis yoo hirmaattota dhiphina isaa taane nu dhaaltota Waaqaatii jedha. Kiristoos wajjinis ni dhaallaa jedha. Waan inni argatu argannaa jechee jedhee dubbatu jira. Kanaafuu akkis hin jedhani ilmummaa jechuun isa kana. Ilmummaan macaafa keessa jiru Waaqayyoof ati bultee hafuura Waaqaatiin gaggeeffamtee argattuudha malee Yesuus illee kanuma argate. Kana Yesuus illee kan jedhame yeroo jalqabaatiif Yesuus ilma Waaqayyoo kan jedhame gaafa cuuphameedha. Achi dura Yesuus namni tokko namni ilma Waaqaa jedhee isa waamee jiru. Ni jedhamaa jedhamee dubbatame malee namni Yesuus ilma Waaqaa jedhee waamee jiru. Yeroo jalqabaatiif Waaqayyo kun ilma koo kan jedhan gaafa kam jedhamee Maatiyos boqonnaa 3 irratti gaafa inni cuuphame Yohaannis cuuphaa biratti jechuudha. Eega inni cuuphamee ol ba'een booda kun ilma koo isa jaalatamaadha. Akkana jechuun nama hafuura qabu jechuudha. Nama hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamu jechuudha. Si galaami? Waan hafuura Waaqayyootiin nama gaggeeffamu jechuudha malee waan biraati miti isin jechuu barbaadeeti. Akkasitti hubadhu isin jechuudha fayyee. Itti buufee amma yaada kan kee. Galatoomi. Gooftaan Yesuus biyya lafaaf ergamee sababa biyya lafaa fi gara biyya lafaa dhufuunsaa beekamaa ta'eera jechuudha. Beekama ta'eera maali? Sanirratti haasawni waan ilmummaa irratti haasa'u jira. Wanni ilmummaa sii galee natti fakkaata. Waa'een ilmummaa warra kaanii kan gooftaan ilaallatu. Okay. Eega waliin laallanne Yesuus yaa abbaa koo yaa gara abbaa kootti abbaa keessanii maal jedhani? Gooftaan Yesuus al gara takkaa abbaa koo abbaa keessanii maal jedhe Yesuus? qooda namaatiin hin jiraanne gooftaan sun al takkaayyuu. Ati amma akka argaa jirutti marsii qabi yaa mucaa keenya qaxalee koo akkasiin jedhe akka ati deemaa jirtu kanatti nama dhugaa hordofu sun taane ati jim jettee akkanumatti hordofu jirta na fakkaata. Ati mee dhugaa laali sirriitti keessa isaa dhalaalime. Ani si mormuu qofa musliima waan ta'eef si mormuu qofa yookaan ati kiristaana taate waan nama mormi tokko sun taane keessatti xiinxallaa deemu waan sin dubbadhullee hubachaa waan ati naan jettu sanillee hubachaa akkasitti yoo deemne gaarii sirriitti ilaalime keessatti sirriitti ilaalime sirriitti hubadhume. Si galtee amma bakka kanatti ilma jechuun Yesuus Kiristoos maal akka ta'e kana si hubachiise xayyib. Amma immoo mee waan raajii duratti gaafee ati na gaafattee jira maal naan jette ilma namaa ta'e kan du'aa ka'e jira jettee dubbatte dura sii kennee ture yaani. Isqeel boqonnaa 27 siin jedhe boqonnaa 37 dogongore sanarratti boqonnaa 37 irratti nama gara 3,000 du'aa kaase wannaan Isqeel jechuudha. Nama gara nama 3,000 du'aa kaase jechuudha. Sanuu lafee goggogduu kaase jechuudha. Lafee goggogduu akkasiin jiraatu taasise. Lafee uummata lafee jijjiira. Rabbitu kaase. Isqeeltu kadhatee kaasee jedha. Waaqayyotu kaase silas. Isqeeltu kaaseere. Isqeeltu kadhateeti Waaqayyo kaase. Maal Yesuus illee kadhateetumaan kaasee miti isa? Lakkin wanti kun kan naa galaan jirre.